Harka fuune akkam jirtu daawwattoota chaanaalii OBN Gaamee kan isin daawwachaa jirtan kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatiitiin guyyaa har'aa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti argamneeti kan jiru. Egaa mana barumsaa kana keessatti godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessaa barattoonni qaxalee ta'an dorgomanii dhufanii iddoo kanatti baratu. Barattoota kunneen keessaa barattoota tokko wajjin wal isin barsiisa. Barattuun kun eenyudha? Akkasuma kana immoo deemnes maatii ishee hordoffii akkamii akka gochaa fi turan ni dubbifna. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti filannoon keessan chaanaalii keessan OBN Gaamee ta'uu isin jenna dhufaadha tura. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma nama isiniin jedhee kan nuti argamnu mooraa mana barumsaa bultii addaa Waamaawoo keessatti argamna kan damee Adaamaa jechuudha. Egaa barattuun na cinatti argitan kun egaa barattuu cimtuudha kan itti maatii ishee dubbisuuf deemaati kan itti jirudha. Egaa barattuun kun muuxannoon ishee immoo maali kan jedhu isiniif qoonna ijoollee. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti amma filannoon keessan chaanaalii keenya OBN Gaamee ta'uu isiniin jenna hordofaa. Ayyee dursa carraanuuf kennitee egaa maatii kee wajjin keessummaa yeroo maatii nuuf ta'uudhaaf nu fayyamuu keetiif galatoom. Anis galatoomaan jedhu. Tole mee ijoolleedhaa hojii wal barii. Tole maqaan koo Leelisiin Badhaaniin jedhama. Kan irraan dhufee godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatu amma immoo barattuu mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa barattuu kutaa 9ffaati. Mee kutaa gara gadii kaasee haga ammaatti egaa haalli barnoota kee maal fakkaata ture mee nu yaadachiisi. Tole kutaa tokkorraa eegalee barattuun sadarkaan keessan ture kutaa tokkoffaatti na yaadadha sadaffaan ba'e achuma irraan jedha sadarkaa keessaa ba'een beeku akkasumatti kutaa lamaffaan ba'a kutaa sadattis tokkoffaan shanirraa eegalee immoo lammaffaan ba'an ture. Mee iddoo kana galuudhaaf mul'ata godhattee haala kamiin qo'achaa turte? Kutaa fuulduraa jalqabee waa'ee mooraa kanaan dhaga'e yeroo sanatti immoo hiriyyaan obboleettii koon jirti baay'ee cimtuudha isheenis asumatti baratti. Achiin mana keenya muuduftu yaadadha waliin qo'atanii akkasumatti amma immoo akkan mana barnootaa bultii addaa kan akkan seenteen dhagee achumaan anis mul'ata sana qabaadhe jechuudha. Achiin kutaa afurarraa jalqabee sirriitti qo'achuun eegalee kutaa shanittis jahattis seeraan qayyabadha barsiisota kiyyees wannan naangalleen gaafadha. Kana jedhaa ture ministiriinis kutaa 7ffaa fi 8ffaarraa waan dhufuuf torbarraa jalqabee sirriitti ministiriidhaaf of qopheessaa mana barnootaa kanas waan galuu barbaaduufan seeraan qayyabadha achiin immoo as ga'ee jechuudha. Waa'ee mooraa kanaa kutaa 4tti dhageessee kutaa 9tti immoo dhuftee dorgomtee galteeti kan itti jirtu mee haalli itti dhageessee fi haalli mooraa kanaa maal fakkaatame? Yoonan dhaga'u manni barnootaan kuni maalidha kan beekamu kwaalitii barnootaadhaan. Kanaafuu anis mul'anni kun mana barnootaa gaariin seenee bakka guddaan ga'u barbaadan ture. Kanaafuu mana barnootaa kana sirriittan barbaada ture. Kanaafuu seeraan qo'ataa haala gaariidhaan yoonan dhufus haala gaariidhaan argadhe. Haalli hawaasummaa haalli barnootaa wanti hundinuu bareeda ture gaariirra jira. Dorgommiin akkam ture? Kompitiishiniin jiru gaariidha nutis nu fayyada sababni isaas mana barnootaa gajjallaarraa kutaa 8 kutaa 7 kutaa 6tti tokkoffaa yookiin lammaffaa barattoonni hundinuu bahaa dhufan yommuu asitti waliin geenyu garuu barattoonni hundi ciccimoo waan ta'aniif sadarkaan dhabamuu danda'a garuu haaluma danda'aniin sirriitti tattaaffatamu qabxii gaarii fiduun wantuma jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha egaa mana barumsaa bultii addaa Waamaawoo mana barumsaa biyya kana keessa jiran keessaa kan adda durummaadhaan qulqullina barnootaa irratti hojjechaa jiru keessaa tokkodha. Mee haalli baruu barsiisuu mooraa kana keessa jiru maal fakkaata? Simannaan barattootaas keessa jiranii haala kamiin simatanii maatummaanis? Haalli baruuf barsiisuu baay'ee gaariidha. Maaliif barsiisonni isaasuma jiraatu nuti isaasuma jiraanna. Daree keessatti seeraan qayyabannaa sirriitti barsiisota keenya hordofna akkasumas immoo wanta nuuf hin galle achumatti barsiisaa keenya gaafanna yoo sa'aatiin qabaanne immoo baanee asuma waan jiraataniif istaafii deemaa nama 3 ta'a deemaa waan nuun galle gaafanna doormittis walitti taanee gaaffilee adda addaa hojjenna akkasitti wal gargaara.
Baay'ee gaariidha. Egaa as keessa barattoota cimootu jira. Wal dorgommiinis ni jira jechuudha. Darbees immoo mooraa kana keessa jiraattu waan ta'eef haalli jireenya hawaasummaa jalqabaa sitti cimnee akkam ture akkamitti barte maaltu si mudate? Yeroo jalqaba dhufnu waan yeroo jalqabaatiif maatii irraa adda baaneef maatii yaaduun ni jira. Achiin immoo asittis yommuu wal arginu barattoota naannoo adda addaa irraa dhufanitu asitti wal ga'ii waan ta'eef baay'eellee walitti dhufnu turre. Haalumaan suta sutaadhaan walitti walii galaa doormittis wal danda'a akkasitti walii gallee malee yeroo jalqabaa maatii yaaduun jira. Haalli qilleensaas barattoota ciccimoodhaanis walitti dhufuun barachuun waan hin beekneef diqqoo rakkisaa ture garuu suta sutaadhaan sirriitti barataa dhufnu amma immoo gaariirra jira. Baay'ee gaarii. Mee barataa tokko barataa cimaa kan isa taasisu yoo maal godheedha? Barataa tokko barataa cimaa kan taasisu tokkoffaa yeroo isaa seeraan fayyadamuudha. Yeroo isaa seeraan erga fayyadamee sirriitti barnoota isaa qofa irratti yoo fookasii godhee sirriitti hojjete barataa gaarii taasisuu danda'a. Sababni isaas fakkeenyaaf mooraa keenya kanas yoo fudhanne wanti adda addaa akka mana keenya duraatti hojiilee maatii gargaaruun innis hafeera. Asitti immoo isarraa adda. Maaliif barnootadha. Barnootaaf barnootadha. Mana nyaataa seennaa achiin baana. Kanaafuu barnoota irratti qofa fookasii goonee sirriitti hojjannee akka taanu nu taasise jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee mudannoon qabdu? Yeroo qormaataa maalinni barattoonni kutaa 12 ni jiru 11 ni jiru sirriitti qo'atan isaanii. Sanaafuu isaanuma ilaallaa deemna. Qormaataafis sirriitti qophoofna. Gaariidha. Malee mudannoon jedhu. Haalli qo'annaa kee maal fakkaatame? Haalli qo'annaa koo yeroo baay'ee laayibireeriitti dabarsa. Ganama kaanee mana kaaffee deemuun jira. Achiin immoo dareedhaan booda gara laayibireeriitti jechuudha. Yommuu qo'annu immoo gariinis ni jira, laayibireeriittis ni qo'anna. Kanaafuu iskeejulii baafannee yeroo itti indiviijuwaalii qo'annu jira. Yeroo itti immoo gareedhaan hojjennu jira jechuudha. Mee utoo isin dhufin dura haala akkamiin qo'atta? Manatti haalli ittiin qo'adhaa ture galgala turuu nan jaalladha. Achiin immoo daree keessatti wanta naan gallee nan gaafadha barsiisaa koo. Achiin immoo isaan dura kan hadha baradhee hin bulchu hadhuma qo'adha jechuudha. Akkasumas immoo kan boru barannus irra deebi'ee ilaalee sirriitti hubadheetumaan gara daree seenaa jechuudha. Achi immoo caalaatti naa gala caalaatti sirriitti hubadha jechuudha. Barattuun kun egaa barattuu cimtuu kan ishee taasise tokko karooraan qo'achaa akka jirtu nutti himteeti. Kan isheen jirtu lammaffaa immoo waan irra baratte har'uma akka dubbisaa jirtu galgala gaafa galtachuudha mana barnootaati waan irra baratte dubbisaa akka jirtu. Darbees immoo waan bor barattu immoo galgala kana dubbistee akka deemaa jirtu gaa nutti himteeti. Kan isheen jirtu kun muuxannoo isheeti. As keessatti gaa ijoollee ciccimootu jira wal dorgommiin jiru maal fakkaatame? Dorgommii cimaatu jira. Sababni isaas akkuma isin jedhe barattoota ciccimootu baay'ee walitti dhufe. Kanaafuu inni immoo sirriitti moora akka hojjennu nu taasisa malee wanti biraan hin qabaatu jechuudha. Sirriitti hojjenna sababni isaas doormii keessattis nama 7-6 taanee waan jirannuuf achittis wal qabna walitti taanee sirriitti wal qayyabachiifna. Akkasumas immoo waaliin nuuf hin gallee andeemee hiriyyaa kun gaafadha isheenis dhuftee na gaafatti akkasitti wal qayyabachiisaa deemna jechuudha. Manni yaalii jiraachuun gara laaboraatoorii gara jiraachuun akkamiis keessa? Akkuma isin jedhe manni barnootaa kuni wanta adda addaatiin
mana barumsaa kaawwan irraa adda isa taasisa. Sababni isaas laabiin adda addaa, laaboraatooriin adda addaa ni jiru. Keemistirii, fiiziksii, baayoloojii wantootuma daree keessatti tiyooriidhaan baranne sagantaatti aanutti immoo laaboraatoorii seennee piraaktikaalii wantoota hunduma ilaalla. ICT laabiin jira, wanta baay'eetu jira. Kanaaf achitti akkasitti isaan. Yeroo boqonnaa kee mooraa kana keessatti akkamitti dabarsite? Yeroo boqonnaa kootti harmee keenya ni gargaara. Achiin immoo wantoota adda addaa hiriyoota keenya wajjin haasofnaa kutaa gajjallaatti akkamitti barattoota akkamii akka turre walii himaa eksperiyansii keenya walii sheer godhaatiin haasofna yeroo baay'ee jechuu hiriyoota keenya wajjin. Harmee keenya gaafa jettu. Harmee keenya yoo jennu warroota nyaata nuuf qopheessan. Isaanis bira deemne hojii tokko tokkos ni gargaara. Maal fa'aa gargaartu mee? Meeshaa dhiquun jira. Achiin immoo mana nyaataas yommuu baanu teessoo sirreessina akkasitti gargaaraa ture. Egaa maatii keessan bira baatanii amma as hawaasa mana barnootaa kana maatii godhataniiti kan isin jirtanii. Mee mootummaan mooraa kana keessa jiru akkam? Mootummaan mooraa kana keessa jiru barsiisonni akkuma siin jedhee barsiisonni asuma jiraatu nutis asuma jiraanna. Namoota baay'eetu hawaasa baay'eetu walitti dhufee mooraa kana keessa jiraata. Kanaafuu yeroo jalqabaatiif first semester irratti wanta waan haaraa taaneef haalli qilleensaas wanti hundinuu haaraa waan nu biratti waan ta'eef barsiisonni keenyas yoo daree seenan yeroo hunda nu gorsu ture. Kanaafuu barsiisonni dhiirota akka abbaa keenyaatti barsiisonni dubartoota ammoo akka haadha keenyaatti nu ladda dhaabatanii baay'ee nu gorsaa turanii sirriitti nu ciccimsu. Isaanis waanuma asuma keessa jiraataniif wantoota baay'eedhaan nu gargaaru jechuudha. Kanaaf mootummaan as keessa jiru baay'ee cimaadha jechuudha. Isaanis isin gorsuu, isin hordofuu, maal akka jirtan hundumaatti akka maatii bakka bu'anii isin hordofaa jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee gara maatii keetiittan si deebisaa gaa maatii kee maqaa isaaniitiin ol nu barsiisime. Maqaan abbaa kootii Badhaanii Jimaa jedhamu. Maqaan haadha kootii Biraanii Haayiluu jedhamti. Kanaafuu obboleewwan afran qaba. Obboleettii sadii fi obboleessa tokko qaba. Ati mucaa meeqaffaadha? Sadaffaa. Baay'ee gaariidha. Eessa jiraatu? Kan nuti jiraannu magaalaa Baatuu. Mee hordoffiif deeggarsi maatiin keessii gochaa turan kutaa gara gadii kaasee maal fakkaatame? Maatiin koo sirriitti akka barnoota koo irratti sirriitti akka fokasii godhee barnoota kiyya hordofuu barbaadanii turanii wantoota adda addaanis na gargaaraa turanii. Fakkeenyaaf abbaan koo yeroo sanbataa yeroo isaa kennee yeroo baay'ee na qo'achiisa turanii. Ispeeshaalii immoo maatsii sirriitti na qayyabachiisu turan. Kanaafuu haala barnootaatiin wal qabatee sirriitti maatiin koo na deeggaraa ture. Obboleewwan koos baay'ee na gargaaraa turan. Mee maatii keessan keessaa eenyutu fakkeenya siif ta'a? Inni jalqabaa abbaa koodha. Sirriitti na deeggaru. Haati koos ni jirti. Yeroo hunda na gorsitii wantoota adda addaarraa wantoota hin taanerraa akka gara biraan deemna na taasisti na gorsiti. Abbaan kiyyas barnootaatiin sirriitti na gargaara. Obboleewwan koos ni jiru jechuudha. Milkoomina kee keessatti gaa eenyutu bu'uura siif ta'ee galateeffachuu dandeessa carraa kanaan jechuudha? Hunda caalaa asis kan ga'u kan na taasise jalqaba irratti waan hunda kan caalu Waaqayyoodha. Isas galateeffachuun barbaada. Isarraanaan immoo maatii koodha. Haadha koo fi abbaa koo sirriitti galateeffachuu barbaada. Baay'ee na deeggaraa turanii as akkan ga'uu fi isaanidha jechuudha. Egaa ijoolleen mul'ata qabanis gara gadiitti egaa mul'ata qabda turtee waan akkasiin ta'a kanan ta'a jettee jechuudha. Mee ergaas galtee jijjiirame moo isuma qabattee jirta? Garuu kutaa gajjallaa irratti kutaa sadaffaa kutaa afuraffaatti saayintistii fa'aa paayilatiin fa'aan ta'uun barbaada ture. Garuu yommuu gara natti dhufu otuma meedisinii baradhee baay'ee natti tole. Kanaafuu maal of qopheessaa jirtame? Sirriitti of qopheessaan jira. Warroota naachuraalii irratti sirriitti fookasiin godha. Sirriitti warroota naachuraalii irratti hojjedhaan jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee qabxiin simisteera tokkoffaa maal fakkaata? Amma karoorsitee fiddeettaa? Simisteera lammaffaa immoo hammam fiduudhaaf karoorfattee jirta? Qabxiin simisteera tokkoffaa gaariima ture. Yeroo jalqabaatiif waan ta'eefis haalli tokko tokko ni jiru. Barattoonni baay'ee waan ciccimoo asitti waan jiraniif teenshinaa jira. Wantoota baay'eetu jira. Kanaafuu qabxiin koo mana 85 oliidha. Amma immoo gara mana 95 fi 90 oliin fiduu barbaada jechuudha. Ijoolleen egaa si booda jiran akka kee barattoota cimoo akka ta'aniif maal gorsitaa nati?
warroota fakkeenyaaf kutaa 6ffaa fi 8ffaa jiraniif yoo kaayyoo isaa qabaatan as seenuudhaaf seeraan qayyabatanii as seenuudhaaf jechuudha. Sirriitti qo'atanii yeroo isaanis seeraan fayyadamanii obboleewwan keeyyaas ni jiru isaanis as galuu barbaadu. Kanaafuu yeroo isaanii hunda barnootaaf kennanii sirriitti akka qayyabatanii fi sirriitti irratti akka hojjetaniif gorsa jechuudha. Egaa hiriyaa leellisee kan taate as na cinatti argamti. Isheen immoo eenyu jedhamti? Leellisee immoo akkamitti beekti kan jedhu nan gaafadhaani nu faana tura. Maqaan koo barattuu Meetii Nagaasaan jedhama. Mana barumsaa Waldaa Misooma Oromiyaa keessatti barattuu kutaa 9ffaadha. Akkasumas immoo hiriyaa laliseedha. Jalqaba anaaf laliseen kan wal barree asuma gaafa Waldaa Misooma Oromiyaa mana barumsaa kanatti dhufnudha. Isheenis akkuma duraan dhufne maatii ishee wajjin dhuftee turte. Sana booddee gaafa doormiin nuuf kennamu gara doormii gaafa dhaqnudha kan ishee wajjin wal barree bilbila keenya wal geeddarree. Sana booddee erga wal barree booddees immoo amala ishee gaafa ilaallu baay'ee nama wajjin walii galti. Haala jireenya hawaasaa sirriitti kan beektudha. Akkasumas immoo baay'ee naamusa gaarii kan qabdu, yeroo ishee haalaan kan itti fayyadamtu, nama wajjinis hedduu kan walii galtudha jechuudha. Egaa cimina kee dugda duuba maatiin kee barsiisonni kee ni jiru. Mee isaaniin galateeffadhuuti. Nutis immoo gara maatii keessanii deemna jechuudha. Waaqayyoon galateeffachuun barbaadas kan goof kootiif isadha. Akkasumas immoo maatii koo isaantu na gargaaree osoo isaan jiraachuu baatanii asin ga'u ture. Kanaafuu isaanis baay'ee na deeggaraa turanii isaanis umrii dheeraa naafaa kennu jechuun barbaada. Barsiisonni kiyyas ni jiru. Akkasumas immoo hiriyoonni namoonni naannoo kiyya jiran hundinuu baay'ee na deeggaraa turanii isaan hundas walitti qabe galateeffachuun barbaada. Mul'ata kee bira akkatti geessu Rabbi si haa geessu siiniin jecha. Amma gara maatii kee deemuudhaaf jechaa jira. Dhaamsaa qabdaa? Maatii kootii fi seemistera duraa boqonnaa irra ture isaanuma bira ture garuu nagaa akkanaa jettaniidhaaf. Yaaddani? Tole nagaatti siifna. Egaan ijoolleen immoo gara mana maatii isheetti deemne muuxannoo maatii isaanii ammoo isin biraan geenya. Turtiin keessa nama nu faana ta'u hordofaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma amma jennee magaalaa Baatuu keenya jirra mana obbo Badhaanee Jimaa jechuudha. Egaa turtii leellisee wajjin taasifneerra waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaa qabna. Amma immoo maatiin ishee maal ishee deeggaraa turanii akkuma kanas immoo ijoolleen yookaan obbolaan ishee booda jiran immoo maal fakkaatu barnootaan immoo maatiin haala kamiin hordofaa jiru kan jedhu immoo maatii bira dhufneeti kan jirru. Kanaaf gaafa muuxannoo maatii kanaa isiniif qonna ammayyuu nu faana turaa isiniin jenna. Egaa duraan dursee carraa nuuf kennitanii mana keessan namni isin wajjin gaaffiif deebii akka goonu faana fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatooma. Galatooma isinillee bakka nagaan gara magaalaa keenyaa dhuftani jechuudha barbaada. Tole egaa leelliseen akkasiin obbo Badhaanee Jimaa taatan natti himtee jirti. Mee isin immoo maatii keessanii warra hafee daawwattoota keenya wajjin wal baraame. Maqaan koo Badhaanee Jimaa Duubee jedhama. Jiraataa magaalaa Baatuu. Ishiin haadha manaa keessatti Biraanee Haayiluu jedhamti. Mucayyoon guddoon dammoo biyya alaa jirti amma Turkiin jirti Haannaa Badhaanee jedhamti. Ishiin ammoo Ayyaantuu Badhaaneeti. Itti aansee dammoo Laliseedha mana barumsaatti deemti san. Arfaffaan dhiiraa Mootii Badhaanee jedhama. Shanaffaan isiidha. Kennaa Keetii Badhaanee jedhamti. Leelliseen barattuu cimtuu akkasiin taate egaa achitti argineeti kan itti dhufnee sadarkaa gadii kaasteellee barnoota isheetiin sadarkaa keessa akka jirtu nutti himtee turte. Mee ijoolleen keessan warri kaan immoo barnootaan maal fakkaatu? Haalli isaanii maal fakkaatame? Galatooma jedha. Ijoolleen hundinuu barnootatti cimtuudha. Ijoolleen kun amma keessattuu Laliseen laayifsoongii mana barumsaa jedhamu barataa turte. Kutaa tokkorraa keejirraa jalqabdeeti tokkoffaa ba'aa dhufte. Deebitee ammoo mana barumsaa Domboksoo kan haga deebitellee kutaa 8ffaa qabxii olaanaa fiduudhaan gara mana barumsaa
boarding school Adaamaa galtee barnoota cimtuu itti fufti. Illee ammoo inni kutaa torba sadarkaa misharra jira. Ishiin ammoo isinillee kutaa 4 kennaa keetti tokkoffaa baatee banana ministeera kanallee kan jedhu. Tole gaa ijoolleen keessan barnootatti cimoodhaan nuun jettaniitti hundumtuume muuxannoon kun isin biraati moo? Muuxannoo waanillee barumsatti maan jedhu garuu hordoffii baay'ee goona. Hojii manaa isaanii akka sa'aatii yeroodhaan hojjetan goona. Isaanillee hojii mootummaa hojjedha. Hojii manaa isaanii hordofaa maal akka hojjetan maal akka baratan guyyaadhaan hordoffii godha. Isaanillee ammoo nafaana bu'aniiti waan isaan rakkiteellee dhagaafataati. Isinillee atillee gargaarti barnoota mishaasaa akka baratan ciccimsaa deemaa jechuudha. Hordoffii tolee jechuudha. Hordoffii jira. Mana barumsaa gaafadhaa barsiisota isaanii waliin maalirra oolanii maal baratu maal fakkaatanii qormaatan attamii jiraat barsiisota isaanii hundaa bilbila isaanii qaba. Isaaniin gaafadhaa waa isaan natti mandadhanbina isaanii cimina isaaniillee achirratti arga. Bakka isaan itti ciman akka itti fufan bakka isaan dadhabbii qaban immoo akka itti fooyyessan hordoffii godhaa jechuudha. Mee isheen yoomi kaatee mul'ata mana barumsaa kana galu mul'ata godhattee hojjechuu jalqabde? Isheen kutaa 4 irraa jalqabdeeti waa'ee mana barumsaa kana ijoollee gaggaafataa turte. Manni barumsaa kun tokko Adaamaan jira tokko Yaabeelloo karaa fagoo jedha yaada keessa turre nu. Akka carraa ta'ee immoo gaafa carraa kaasaniif Adaamaa ga'e nutti hin tolee bakka namni tokko immoo maa deemti ijoolleen akkana taatu ijoolleen dubaraa ofirraan fageessinii ka jedhu illee jira. Sani maa isheen dhimma cimina isii onnatti beekuuf onnatti amanuuf mana barumsaa sana akka galtee akka torbaaniin deebi'aa ture. Simisteera darbee jechuudha. Torbaan wiikendii dhaqaa ilaala. Yoo ilaalu mana barumsaa keessatti illee mishaara barsiisota illee bilbila isaanii qaban hordofa. Akka gaarii onna jirtuuf amma yeroo ammaa yaada san keessaa bahee jedha. Mee walitti dhufeenyi isiniif maatii keessan gidduu jiru maal fakkaata? Ijoollee anumatti immoo irra caalaa mana barumsaatti ijoolleen tokko illee waliin bu'aa yoo qabaatan barsiisaan illee xiqqoo ishee ololeenis yoo qabxiin illee xiqqoo gadaanee ani beekumaan goone homaan balleessine bakka qabxii kana bakka baay'isaniif hin jalatan yoo galjalaa bu'e. Bakka nutti matuun dhaqaaf mana barumsaa waan tokko sirreessinaaf. Ijoolleen keenyas haadhaalee naannoo wajjinis akka waan barbaachisu firiidhaan nu gaafachuudhaan illee deeggarsa barbaachisu godhuudhaan waliigaltee gaarii qabna. Leelliseen egaa barnootaan isinirraa fagaattee amma magaalaa Adaamaatti barachaa jirti. Yeroo deemuudhaaf kaatee maal isinitti dhaga'u akka itti geggeessitan waan nutti himteetti waan ta'eef. Garuu ishiitti illee himuu baanne keessi keenya sodaataa ture an karaa kiyyaa jechuudha. Maaliif umuriin illee baay'isee xiqqoo waan taateef sodaadhaa ture baay'isee sodaa keessa ture. Hafillee jedhee baay'ee gorsaa ture. Isin garuu fedhii baay'ee waan qabduuf achi deemuuf illee hawwii baay'ee qabdee turte. Daawwattoota keenyaa egaa kan isin daawwachaa jirtan kun qophii yeroo maatiitii. Egaa qophii yeroo maatiitii yeroo irraa muuxannoo maatii obbo Badhaanee Jimaa isiniif qoodaati kan itti jirru. Ammayyuu qophiin keenyatti fufee jira nu hordofaa. Meetti immoo maqaa kee mana barumsaa biratti daree barattu natti himi. Ani maqaan koo Keenyaa Keetu Badhaanee jedhama. Kutaa 4 baradhaa. Mana barumsaa Don Bosco baradha. Baay'ee gaariidha. Kutaa 4 baratta? Meeqaffaa bahaa dhuftee baranas ministeera tokkoffaa meeqaffaa baatame? Kutaa 3ffaa keessatti lammaffaan bahee ture ministeera lammaffaa amma immoo fooyyeffadhee tokkoffaan bahee. Deemammoo maal fooyyessiteetu tokkoffaa baatame? Yaa dura baay'ee qo'achaan turre laayibirariin deemuu baay'ee xiyyeeffannoon godhu ture amma garuu seeraan qo'adhee tokkoffaa bahee. Ijoollee argitanii kanaan dura tokkoffaa bahan turre barana garuu barnoota seerratti xiyyeeffatteetu sirriitti qo'attee tokkoffaa bahee jettee. Ati immoo maqaa keetu daree meeqa akka barattu nutti himi? Maqaan koo Mootii Badhaanee jedhama. Daree 7ffaa baradha. Ati barataa cimaa akkati taate egaa kunoo maatiin kee nutti himaniiti kan isaan jiranii. Mee akkati barataa cimaa taatu maaltu si gargaare? Maatiin kiyyaallee baay'ee na gargaaru. Achiin booda hiriyoota kiyyaas baay'ee gaaffilee wajjin hojjannaa. Gaaffilee maatiin kiyyaallee baay'ee na qo'achiisu. Na hordofus achiin booda
Hiriyoota kiyyas gaaffilee nan gaafadha. Isaanillee na deebisu. Qo'annaa kiyya qo'adhee hojii mana kiyya yeroodhaan hojjedha. Achiin booda galgala immoo abbaan kiyyas waan hojii dhufuuf innillee na qo'achiisa, na gorsas. Obboleettiin kee leelliseen barattuu cimtuudha. Mee isheerraa maal baratteeti? Waan baay'ee isheerraa baradheera. Inni guddaan garuu qo'annaa isheerraa ilaalee anillee akka ishee ta'uu barbaada. Leelliseen baay'ee cimtuudha. Halkanillee ni qo'atti. Yeroo baay'ee waan qo'attuuf isheerraa baradhee halkaniin guyyaallee qo'achuu isheerraa hubadhee jira. Tole egaa mee eenyu qo'achiisa? Qo'achiisa anis qo'achiisa haatullee qo'achiifti. Irratti aansee immoo barnoota dabalataallee baratanii barnoota afaan Ingiliffaatiif afaan barnoota herreegaa kophatti baratanne. Tiitoraadiin jira. Barsiisaa isaan lama leelliseen duraan barataa turte isiin agachi deemte dhiifte. Isaan lamaan amma laangujii Ingiliffaaf herreega kophatti mana barumsaatti yoo baratanii alatti kophattiin baratanii magaalatti. Galgala dammoo aniin hojii manaa isaaniillee qo'annoo gargaarsaan godhaaf. Maatiin akka kana ijoollee hordofee guyyaa maal akka isaan baratan eessa akka isaan oolan hordofuun ijoollee keessan irratti mee bu'aa maalii argitan isin? Barumsatti sadarkaa isaanii argachuun bu'aa tokko. Amma leelliseen achi mana barumsaa bultii addaa san deemuusi bu'aa hordoffii kanaati ka jedhu yaada qabaani. Maafi ijoolleen yoo wanti garaagaraatu qunnamuu isaan danda'a. Yookiin gara suuqii deemanii waan badaallee hojjechuu hin danda'anii kana isaan kana keessaa bilisa ta'aniiti qormaata isaanii qormaatanii barnoota isaanii itti fufanii kanaan Tole gaamee ijoolleen barattoota cimoo akka ta'aniif mee maatii maal gochuu qabatanii yaaddu? Maatiin nuti godhuu barbaachisu hordoffii godhuu gargaarsa barbaachisu gargaarsa godhuu fi qo'achiisuudha. Mul'ata fafootti argisiisuudha. Tattaaffii cimaa isaanirraallee ni eegama. Maatiin faana bu'eeti karamatti argisiisa. Karaa sanirratti akka baratan maatiin gargaaruu qaba jedha. Qo'adhaa qo'achuun yeroo boqonnaa keessanillee dhiqoo boqonnaa fudhachuun irra deebiin qo'achuu qabna. Maatii dhageeffachuu, barsiisaa dhageeffachuu, isaan caalaa immoo waaqa galateeffachuu qabna. Daawwattoota keenya kan isin daawwachaa turtan egaa kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatiitiin guyyaa har'aa muuxannoo maatii obbo Badhaanee Jimaa isiniif qonneerra. Egaa isaan ijoollee isaanii sirnaan hordofaa karoora baasanii akka dubbisan yeroo isaanii sirnaan akka itti fayyadaman guyyaa guyyaatti hordofaa akka turan egaa nutti himaniiti kan isaan jirani. Kanaan ijoolleen isaanii hundumtuu barnootatti cimoodha jechuudha. Kanaaf maatiin ijoolleen eessa oolanii maal baratan kan jedhu guyyaa guyyaatti hordofuun egaa lammii bor biyya kana jijjiiru horadhaa isiniin jenna. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture an Gammachuu Saakkeetii. Ogeettii kaameraa keenya Burtukaan Balaachoo akkasumas ogeessota istuudiyoo marataan isin faana ture. Torbee dhufu maatii bira iddoo biraatti wal agarra hangasitti.